danda'u isa nu yaachisu isa nu obaasu isa Yesuus Kiristoos bo'ee kadhataa ture isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo'anii kadhataa turan jarri kun rabbii wajji waaqallee ta'anii ilma waaqallee ta'uu danda'anii Musee dabalatee amma dhufee Nabi Muhammadiin ga'utti hundi isaanii raajiidha Yesuus Kiristoos illee ergamaa rabbiiti akkuma Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti ergamaa fi angafa lubootaa Yesuus Kiristoos ergamaa fi angafa lubootaa akkuma ta'e akkasuma Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe waaqayyo inni tokkichi inni dhugaa rabbii tokkicha akka ta'e dubbate Yesuus Kiristoos isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii akka ta'e ofii isaatii bakka hedduutti ragaa ba'e ani ofiin hin dhufne inni ana ergee jira isin nama eessa akkan ta'e beektu jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti jechuudha kanaafuu amantiin sirriin karaan nabiyyootaadha jalqabarraa kaasanii nabiyyoonni kan barsiisaa turan karaa tokko qofaa karaan sunis karaa islaama jedhamudha kanaan ala amantiin jiru amantii dogongoraa akka ta'e rabbiin quraana isaa kabajamaa bismillah sadaffaa ayata 85 irratti gaafa dubbatu akkas jedha waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan fala yuqbala min namni islaamaan ala karaa biraa barbaade jedhee sirraan qeebalamu inni guyyaa dhumaa sanatti warra kasaare warra hungaa irraayyuu jira kanaaf obboleettii keenya rabbiin sabboontuu qajeelche rabbiin sabboontuu dhugaa ibsee fi isheen waan jal'inaa dhugaatti fakkaatee waan dubbachaa turte amma immoo rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbiin islaamummaatti isee fidee karaa qajeelaarra isee kaa'ee iseen dabartee nama biraatti himuu ka jalqabde rabbiin siif illee dhugaa siif haa ibsu ani kanan jedha yoo islaamummaa irraa gaaffii qabaatte jette tariitii wanti siin galle yoo jiraate jedhe waan amma dubbadhe irrattis ta'ee gaaffii gaafachuu hin dandeessa waan ifa siin taane jechuudha. Akka galata munduyyuu ifanaa ta'e gaaffii soomayyuu hin qabu. Jechuun ani as keessa seenuun koo laayivii irratti ba'uun koo si waliin haasa'uu fi obboleetti sabboontu ta'uu sin barsiisuu barbaadee si waliin haasa'uu barbaadee tanani malee gaaffii yookiin waa biraa sinirraa qabaadhee amantii musliimummaa irraa qabaadheetii miti. Amantiin kiristaanaa amantii sirrii akka hin taane hubatteerta? Jechuun amman keessa jirutti ani sirriidhaan jedha sirriidha jennaan nutti amanee keessa ture waan ta'eef. Akkamitti sirrii ta'a kibbee waaqa sadiitti amanuun akkamitti sirrii ta'a waaqa sadii tokko ta'e jedhanii waan kitaabarra hin jirre itti amanuun akkamitti sirrii ta'atti yaadame akka keetti dhiifama yooni xiqqoo gaaffii sitti jechuun akkati waa bartuuf malee ani gaaffii si gaafachuuf illee fedhiin qabu waan ati nu dubbisuu dhuftee fi nu wal baruu dhuftee fi garuu waan kana ammoo waan beezii waan ta'eef yoo xiqqoo sirraa dubbatte baay'ee gaarii ta'a. Jechuun egaa kan inni amanee amantiin qofarraa miti waan ta'eef tureera waggaa baay'ee kan hin keessa ture amantii tokko amma waan tokko muka tokkotti illee na fayyise itti amantii yoo si fayyise si baqqaati waaquma jettee waaqa sana itti waaqessitaa jechuudha amantii sanatti waaqessitaa jechuudha. Dogongoraan kaabar garuu waaqayyo ana bukkeetti waaqa biraa tokko illee godhatiti. Ana malee waaqayyo kan biraa hin jiru. Yesuus Kiristoos akka macaafa keessatti Wangeela Luqaas boqonnaa 18 irratti dubbatametti yaa kibbee ilaal nama gaarii illee naan hin jedhinaa jedhee bara. Gaarii waaqayyo tokkicha malee hin jiru jedhe. Sii galee kibbee. Yesuus Kiristoos akka nama ta'e shakkii qabdaa kibbee. Laaluti nama hin jennu waaqayyannee tumatamannee waaqessinaa turre. Ragaa macaafa irraa sii kenna macaafa dubbisuu dandeessaa? Ustaazii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee yeroo naa kenninaa wajjin. Warahmatullahi wabarakatuh. Qoyi jiistar miyoo si maal taate qoyi. Natti dabarsi mee wajjin dabaree naan gahee kibbee. Si wajjin haasofnaaf qoyi. Jiistari qoyi kibbeemni sifaanaa sa'uuf hin dhufne. Lakki kibbeedhaan kan hin jechuu barbaade wangeelallee kennaa fi luqqisiillee kennaa fi rakkoo hin qabu. Kibbeen kan dhuftee fi nannaqa garee shaadaa nagaallee nan gaafadha jettee akkasuma immoo waa'ee islaamummaa irraalleen ishiin gaafii qabaattee osoo hin taane nan hubadhaa xiqqoo nan baradhaa isaanillee dhaqee dubbiseetu nan baradhaa rakkoon hin jiru naan jettee kana duras immoo ani hubachiiseera jechuudha wangeela irraallee Iyesuus Kiristoos akka waaqa hin taane akka nama ta'ee suma addamaayyuu itti himaan ture akkasuma immoo yeroon itoon shaadaan qabatiin gara garee shaadaa dhufee gaafii gaafachaa turetti
yeroo jalqabaatiif maatii keenya keessaa kan inni itti hime ishiidha jechuudha. Akka inni garee shaadaa dhufee gaafii gaafachaa turellee gaafa islaamummaa fudhachuuf jedhullee dursee ishiitti hime jechuudha. Ishiin amantii islaamummaa irraa fagoo hin jirtu akkasumallee maatii ishiillee dubbisee jira. Ishiin nama mana qabdudha. Abbaan manaa ishiillee dubbisee jira. Abbaan manaa ishiis illee ishuma eegaa jira malee qophiidha. Isaanii reedii ta'anii jiru. Kanaaf kibbeen amma keessa jiru kanatti Yesuusin nama jechuun itti himee ture. Innillee Yesuus Kiristoos akka Waaqa hin taane akka nama ta'ee innillee hubatee jira jechuudha. Abbaan manaa ishiis innillee hubatee jira jechuudha. Kanaaf jarri fagoo hin jiran dhiyeenyuma jiru gara islaamummaa kanarraa fagoo miti. Kibbeenis fagoo hin jirtu islaamummaa irraa dhiyoodhuma jirti. Garuu xiqqoo ishii kan saalfatte Yesuus kana itti amanee otoo hin jiru akkamittiin inni ilma namaati jechuu ni danda'a. Gaafuma isa ganeen nama jedha malee amma waaqaa jette xiqqoo kana afaanitti ulfaachaa jiru malee akka nama ta'e guutummaatti beekte jechuudha. Kanaaf kibbi shaa'aa jabaadhu. Wangeelallee dubbifadhu. Barsiisa. Mashallah wallahi. Rabbiin isiidhaaf alaaffisu. Rabbiin siif alaaffisu yaa kibbe dubbiin akkasuma mashallah sabboontuun illee si qofaa miti. Maatii hundumaayyuu akka isin barsiiftu abdii guddaa qabna. Sababni isaa yeroo hedduudhaaf teessee dhaggeeffatteetti yeroo hedduudhaaf wantoota gaaffii ta'e gaafachaa turte. Yeroo hedduudhaafis immoo amantaa san keessa turte waan ta'eef kanaafuu isin illee akka isin si hubachiiftu abdii guddaa qabna. Haa ta'u malee bakka isheen sii kennite hunduma isaa dubbisime. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 7:28 baasiitii dubbis. Yesuus Kiristoos nama Waaqayyoo gara biyya lafaatti isa ergate saba Israa'el barsiisuudhaaf ergate nama akka ta'e ergamaa akka ta'e achirratti arguu dandeessa. Akkasuma akka inni ergamaa ta'e Yesuus Kiristoos akka ergamaa ta'e Ibroota boqonnaa 3:1 kaasiitii dubbisi. Sirriitti arguu dandeessa. Akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 dubbisi. Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa Waaqayyoo irraa dhageessinitti men jira. Isin garuu ana nama akka ajjeesuu barbaaddu jedhe. Yesuus yeroo ajjeefamuudhaaf ka'ullee ana nama jedhaanii ture. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyooti malee Waaqa miti jechuudha. Waaqayyoo immoo akkas jedha. Ani Waaqayyoodha malee namaa miti. Ani Waaqayyoodha malee namaa miti. Hoose'aa raajichaa boqonnaa 11:9 irratti jechuudha. Ani Waaqayyoodha malee namaa miti jedhe. Kanaafuu Waaqayyoo Waaqadha malee namaa miti. Waaqayyoon geeddaramu bar. Waaqayyoo naman ta'uu namas hin fakkaatu. Akkuma macaafa keessatti Miikiyaas raajichaa boqonnaa 3:6 irratti ani Waaqayyoo waan ta'eef hin geeddaramu jedhe. Waaqayyoo hin geeddaramu abadan. Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Ani Waaqayyoodha waan ta'eef hin geeddaramu jedhe. Yesuus Kiristoos immoo ani namadha jedhe. Yesuus Kiristoos nama guutuudha Waaqa guutuudha jedhan kiristaanonni. Ragaa kana gaafannee qorannee jarallee gaafannee macaafarrallee barbaanneedhaan. Macaafarrallee barbaanneedhaan. Ani Waaqa guutuudha nama guutuudha abadan. Dhugaa Rabbi Yesuus jecha kanan jedhe. Yesuus kan inni jedhe inumaayyuu Waaqayyo tokkicha malee namni gaariin hin jiru. Ani namadha jedhee barsiise. Waaqa itti amane kana gombifamee adda isaatiin gombifamee sagadaa ture. Akkuma nama Masiikaa Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti garagaaraatti ol ba'ee kan guutuu Waaqa kadhachaa bulee jedha. Akkasuma Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:39 irratti adda isaatiin gombifamee sagade Yesuus Kiristoos. Adda isaatiin gombifamee sagade. Hayyee Yesuus Kiristoos maal haa godhu kana hunda dubbate. Waaqayyo inni tokkichi inni dhugaadha maalidha jedhe. Siije Waaqayyo jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbate. Maal haa godhu kana caala Yesuus Kiristoos barsiise bar waa tokko nan bisne. Waan raajoonni dura isaa barsiisan barsiise, waan nabiyyiin booda isaatii dhufu illee barsiise jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos anii fi abbaan tokko jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti. Anii fi abbaan tokko jechuun maal jechuudha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ibse san ammoo. Anii fi abbaan tokko jechuun Yesuus Kiristoos maalidha jedhe? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Abbaa kiyyarraa akka dhageettiin farada. Anuu yaada koo duukan bu'u yaada isa na erge jedhe. Ilaali. Kana jechuuni ayyaada koo duukan bu'u ani fi abbaan tokko jechuun ayyaada koo hin geggeessu yaada abbaa yookaan yaada Rabbii sana illee hin geggeessaa jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Waaqayyo inni dhugaadha Waaqa tokkicha Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti. Yesuus Kiristoos namadha. Laakiin nama gaafa jennu nama taraa akka keenyaa osoo hin taane nama Rabbi subhaanahu wa ta'ala dinqiidhaan isa uume akkasuma karaa qulqulleettii durbee maadamiitiin
osoo dhiirisiidhaa wajjin uume kanumaa wajjiniin sabiyyummaadhaan ijoollummaadhaan dubbate rabbiin kitaaba kennee fi nabiyyi saba Israa'eliif ergamu rabbiin isa taasise Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 15:24 irratti ani warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhee akkasitti dubbate. Wanti dinqii namatti ta'u kiristaanonni Yesuus kana fayyisee jedhan. Wallahi Yesuus waa tokko illee ofii isaatii waan fayyisee hin qabu. Quraana keessa yoo gadi buunee ilaalle Quraana keessatti wabri'ul akmaha wal abrasa wa hiil mawta biidhnillah. Yesuus Kiristoos kan inni ittiin fayyisaa ture idni rabbiitiin eeyyama rabbiitiin jedhe. Akkuma humna kootiin homaa tokko illee gochuu hin danda'u jedhe. Akkasuma macaafa keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 2:22 irratti Waaqayyoo harka Yesuus nama Naazreetiitiin hojii aangoo isa dinqiidhaa fi milikkita garaagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuudhaan fudhatama isa godhee jira. Ilaal. Waaqayyootu akka uummanni tokkichummaa Rabbii tokkichummaa isaa amanuuf raajota kanaaf dinqii garaagaraa kenna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkubsataa ijji dhukkubsate ija isaatti tuttufanii fi achumaan fayyaatii ture. Sigalee dhukkubsataa meeqa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam harkaan qabanii fayyaa ture. Kana jechuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waaqa jechuu miti. La Rabbitu mu'jizaa jaraaf kenne. Rabbitu raajii jaraaf kenne. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka bishaan dhabamee bishaan dhugaatii dhabamee bishaan wadwaa dhabamee jedhetti bishaan bicuu tokko keessa harka isaanii kaa'anii jennaan kan bishaan qodaa sana guutu harka isaanii gidduudhaan bishaan burqu argame. Maal jechuudha kana jechuun waaqa taanii Nabi Muhammad bishaan burqisiisanii? La wallahi. Rabbitu dinqii harka jaraa irratti argamsiise. Sababni isaa akka uummanni tokkichummaa Rabbii arganuufi jechuudha. Dhugaan jirtu kana fakkaataa yaa kibbee keenya galatoomi baga Rabbiin nagaan si fidee baga nu dubbiste nullee dhufteenis jiraachuu keetiif nu dubbisuu keetiif hedduu gammannee jirra. Galatoomi gara fuulduraattis inshaallah waa tokko islaamummaa irraa wanti gaaffisitti ta'u ni jira yoo ta'e agar Rabbiin keenya nu laaffiseen inshaallah siif ibsina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunduma keenya daandii maal jettee kibbe Umtuyyuu gaaffii natti ta'ee hin jiru waa'ee amantii musliimummaa irraayi. Anis immoo na simachuu keessanii fi guddaan isin kabajaa guddaan isin jaaladha bakka isiniif qabaa naaf galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Ayyee jiraadhu. Rabbi si haa jiraachisu. Rabbiin karaa dhugaa si haa agarsiisu. Daandii bareedaarraa si haa kaa'u. Waa hundumaa Rabbi siif haa qaqqajeelchu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo dhiyootti inni gara karaa sirriitti karaa daandii haqaatti akka Rabbiin nu qajeelchu abdii guddaa qabna. Rabbiin si haa qajeelchu. Waan si rakkisee jirullee siif haa qajeelchu jennee Rabbiin si kadhadha. Amiin hunda keenya Waaqayyoon nu haa gargaaru. Amiin.